Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamalaa fi akkasuma maamiltoota chaanaal yuutuubii kiyyaa fi akkasuma warra Google Plus irratti na hordoftan hunda keessaniifuu nageenyitootaan kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabdu. Har'a viidiyoo tana keessatti waan akkaan hunda keessan gammachiistu takkan isiniif qabadhee jira. Obsaan na hordofa. Innis maal isiitan gaaffii hunda keessanii kan yeroo garaagaraatti dhukkubbii mataa isinitti ta'e sababii bilbilli keessan isin jalaa guutee bilbilli keenya nu jalaa guuteettanii rakkachaa turtan har'a booda bilbilli keenya nu jalaa guutee rakkannee jechuun hin jiru. Mee san ture garuu warri peejiitii hanga har'aatti laayik hin goone feesbuuka keessan irra seenaa Kamalaa jedhaati sana booda laayik kan jettu tuqaa. Erga laayik tuqxan booda foolongi kan jettu tuqaatii siifaristi irra kaawwadha. Akkasuma hiriyoota keessan gara peejii tanaatti invaayitiitti godha. Akkasuma chaanal yuutuubii kiyyaaf warri maamila hin taane Kamalaa jettanii haala kanaan barreessitanii sabiskiraabii kan jettu tana al takka erga cuqaastan booda mallattoo alaalmee irratti cuqaasaa. Hogguunan viidiyoo takka gadhiise battalatti isin bira dhufa ga'a. Gara barnootichaatti yoo as deebinu hedduun keessan yeroo garaagaraatti gaafii bilbila keenya nu jalaa guutee wanti takkaafuu nuun buusu yoonii fi ammas appilikeeshinoota garaagaraa fayyadamne nu harkaa rincicaa jettaniitiin yeroo garaagaraatti hojii dhiphachaa turtan har'a booda gaa mee bilbila keessa miimoorii osoo isin hin barbaachisne appilikeeshinii asirra jiru hundi keessan fayyadamtan qofa fayyadamtanii viidiyoo hanga barbaadan hanga daangaa hin qabne viidiyoo dheeraa feetan achirratti fayyadamuu akka dandeessan isin garsiisa. Akkasuma footoolee garaagaraa gara appilikeeshinii kanatti deebistanii gaalaarii keessan duwwaa gootanii akka bootaa isin jalaa hin qabne haala kamiin akka fayyadamtan isin garsiisa. Waaw namatti tola. Akka irraa gammaddan immoo abdiin qaba. Kanaafuu mee gara barnootichaatti achi seennu. Aappiin kunis teelegiraamuma nuti fayyadamnu jechuudha. Mee isuma kanarra seenna. Erga teelegiraama irra seenne booda haala kanaan teelegiraamichi ni dhufa. Kana booda sarara sadii kanarratti cuqaastu jechuudha as dhuftanii. Sarara sadii kanarratti erga cuqaastan booda gara gadiitti buutanii new channel bakka jedhu kana cuqaastan. Asirratti iddoo chaanaalii kan jedhu kanarratti maqaa keessan barreessitanii. Erga haala kanaan barreessatan booda maqaaf barbaadan jechuudha. Sana booda asitti bakka raayit jettu tana tuqxu. Erga haala kanaan tuqxan booda asitti wanti beekuu qabdan tokkotu jira. Sirriitti xiyyeeffatanii wanti ilaaluu qabdan. Public channel kan jedhu kanarra yoo keettani namni kamiyyuu footoo ta'ee viidiyoo isin kaawwattan san kan iccitii keessanii san arguu ni danda'a. Namni foolongi isin godhe jechuudha. Kanaaf asirra kaa'uun qabdan privacy channel bakka jedhu kanarra keessan privacy channel kanarra yoo keessan isin qofatu ilaaluu danda'a jechuudha. Yeroo asirratti linkii kana yoo nama tokko firiyaa keessan tokkoof ergitan inni sunis ilaaluu ni danda'a. Garuu kun dhimma dhuunfaa keessanii waan ta'eef private channel kan jedhu kana qofarra keessaniiti mallattoo raayitii kana tuqxu. Erga haala kanaan dabarsitan booda kunis hiriyaa keessan kan barbaadan gara sanitti affeeruu isin gaafata. Isin garuu kana bira kuttanii ammas mallattoo raayitii kana tuqxu. Haala kanaan isiniif banamaa jechuudha. Erga haala kanaan inni isiniif baname booda wanti gochuu qabdan tokkotu jira. Inni kunis asitti gadi buutanii bakka kanarratti cuqaastu. Yogguu isin haala kanaan cuqaastan kaameraas wanta akka kaastanii yoo kaachuu barbaadan kun bakka kana tuqxu. Sana booda isin gaalaarii keessanii viidiyoo garaagaraa fi waatsaappii garaagaraa yoonii fi asirra kaawwachuu barbaadan gaalaarii kan jedhu kana tuqxu. Isa kana jechuudha. Kana booda wanta isin gaalaarii keessan keessaa qabdan hundaa'uu isinii fidaa jechuudha haala kanaan. Mi'aan amma faayila feesbuukaa kana keessa footoo 30 takkaatu jira. Mee isa kanarratti haa cuqaasu. Isa kanarratti cuqaaseeti hunda isaa haala kanaan dhiifama. Erga haala kanaan raayit goone booda haala kanaan erga raayit goone booda sana booda gadi dhufnee seendii bakka jettu tana irratti cuqaasna. Gara chaanaalicha keenyaa kanatti nuuf as darbaa jechuudha. Amma obsaan eeggattu hanga inni dhumutti.
Amma kunoo gaa haala argitan kanaan gara kanatti seenee dhume jechuudha. Gara kanatti nuuf seenee dhume. Mee as keessaa haa baanu amma. Erga as keessaa baanee booda gaalaarii keenya keessa seena. Gaalaarii keenya keessa seenneeti faayila Facebook jedhu barbaanna. Akkuma argitan kunoo isa kana jechuudha. Footoo 30 takkaatu jira. Ishee tana gadi qabneeti al takkaatti jileet goona asirra. Kunoo raayit 33 erga goone 30 takka erga goone booda jileet kan jettu tuqaasna. Jileet asirraa goona jechuudha gaalaarii keenya. Iddoon gaalaarii keenya amma nuuf qulqullaa'ee jira jechuudha. Kanaaf gaa mee gara telegiraamaatti haa deebinu. Erga gara telegiraamaatti deebine booda kunoo suurichi 30 takka asirratti ergine hunduu ni jira jechuudha. Akkuma asirratti argitan kun haala kanaan ni jira. Kanaaf gaa isa kana gara gaaraatti akkamitti deeffanna jechuun keessan hin hafu. Bakka kana tuqtu. Sana booda save to gallery bakka jiru kanarratti yoo tuqtan haaluma salphaadhaan gara gaalaarii keessanitti deeffachuu qabdanii jechuudha. Asirratti garuu wanti beekuu qabdan tokkotu jira. Yoonii fi siistamni telegiraamni kun faayilli isaa faayil manaajara keessan keessatti hafe bootaa keessan inuma qabatee ta'a jechuudha. Isa kana kaa bootaa akka qabatee hin teenyeef my file kan jedhu kanarra seentaniiti. Sana booda internal storage kan jedhu kanarratti tuqaastu. Kana booda faayila telegiraam jedhu barbaaddanii jechuudha. Anamma asirraa balleessee jira waan ta'eef hin argamu. Isin garuu barbaaddaniiti. Telegram an balleessee jira. Erga argattan booda haala kanaan gadi qabdu sakandii takkaaf. Sana booda raayit erga ta'e jileet kan jedhu kanarratti dhooftanii faayil manaajara keessan irraa balleessitanii jechuudha. Kana booda gaa haala salphaa ta'een as keessatti fayyadamuu dandeettan. Viidiyoo dheeraa feetan hanga feetan viidiyoo 100 fi sanaa olis haala salphaa ta'een as keessatti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Erga asitti darbe booda viidiyoon kamiyyuu niitoorka tokko isin hin gaafanne haala intarneet tokko isin hin gaafanne haala salphaa ta'een laaltanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akka gaalaarii keessanitti. Waaw baay'ee namatti tola. Kanaafuu gaa akka irraa gammaddan hoomata akka shakkiin qabu. Yooniif viidiyoon tun isinitti tolte taate hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Ani keessi wajji ture Kamaal Ibraahim peejiin too Kamaal Aappiidha. Nagaan naaf tura.